Gamanaa gamasii waan dhageenyeef agar kan dubbisneef mirkaneeffate kan gabaastonni keenya bakka adda addaarraa nuun gahan qindeeffannee qarqafannee istiidiyoo ol seennee jira TV irraa caqasa Gamanaa gamasii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو لجيفتوتا كنا أوديفانو كنا كان غمنا غمسي كبنيتي ليهانيتي جرا أوديفانو كان سنيف هيمو أنا بدي أكميتهم غمنا غمسي Oromiyaa magaalaa adda addaatti muhaadaraan gaggeeffamaa jiraachuun himame. Torban dabre kana keessa Oromiyaa magaalaa garaagaraa keessatti muhaadaraan jajjabduun gaggeeffamaa jiraachuun himameeti jira. Bal'ina oduu kanaaf Birraa Amiin. Oromiyaa magaalaa adda addaatti muhaadaraan gaggeeffamaa jirti. Torban irra kunne kana keessa guyyaa arbaa haramiillee calanqoo akkasuma ammas aanaa harmayaa finqilleetti kana malees guyyaa khamisaa harroo dadaatti muhaadaraan sirna miidhagaan gaggeeffamtee jirti. Guyyaa sabti ammoo adaree mi'aay bakka jaamtutti majlisni Sheekh Muhammad Siraaj haala ho'aan sagantaa gaggeessaa barattootaa raawwatee jira. Oduma tanaa wajjin wal qabatteen addeellee aanaa harmayaa majlisni Imaamu Bukhaarii kan Sheekh Hassan Ahmad Kaafiin hundeeffamee fi durfamu haala bareedaadhaan qophii walitti dhaammannaa barattootaa raawwatee jira. Bakkoota gariitti ammoo muhaadaraan karoorfame kan haqame yoo ta'u iddoolee armaan olitti isiniif xuynee fi kan biroo dabalatee bifuma wal fakkaatuun sheekkootii fi daa'imman adda addaa mulshidoota wajjin akkaataa mirqaanaa fi milkaa'ina qabuun muhaadaraa isaanii gaggeeffatanii jiran. Gabaasa qindaa'eef Birraa Amiin. Godina Hadiyyaa magaalaa Borooshaatti barattoonni 89 ol sababa jalaa beeba uffatanii fi mana barumsaa irraa ari'aman. Naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa godina Hadiyyaa aanaa Shoshoggaatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Borooshaatti maaliif jalaa beeba uffattan jechuudhaan barumsa irraa ari'uun gabaafame. Bal'ina oduu kanaaf Birraa Amiin. Godina Hadiyyaa magaalaa Borooshaatti barattoonni 89 ol sababa jilbaaba uffataniif barnoota irraa ari'aman. Naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibbaa godina Hadiyyaa aanaa Shaashaagotti barattoonni shamarran muslimaa 89 ol ta'an mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Borooshaatti maaliif jilbaaba uffattan maaliif asitti salaattan jechuun barnoota irraa ari'amuun dhaga'ame. Barattoonni kan hidhamanii fi qaamota nageenyaatiin kan reebamanii turan yoo ta'u guyyaa arbaa dabreerraa kaasee sababuma kanaaf barattoonni muslimaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kutaa 9 hanga 12 jiran hundi isaaniitu barnoota addaan kutuuf dirqaman. Godinichatti dhiibbaan hawaasa muslimaa irratti hooggantoota mootummaatiin kan raawwatamaa ture yoo ta'u torbaan lama duras masjiidni awwal kan magaalaa Hoosaanaatti argamu qaamolee mootummaatiin cufamee hanga ammaatti kan hin banamin ta'uu odeeffannoon ni addeessam. Mootummaan Itoophiyaa ammallee koronaa vaayirasii waan gorfameen fakkaatu. Dhorko siyaa dhorku jennaan. Gabaasa qindaa'eef Birraa Amiin. Guutuu addunyaa keessatti vaayirasiin koronaa saffisaan babal'achaa jiraachuun gabaafame. Dhukkubni koronaa vaayirasii maddi isaa biyya Chaayinaa ta'ullee yeroo ammaa kana guutuu addunyaa keessa faffaca'uudhaan miidhaa hamaa geessisaa jiraachuun isaa gabaafame. Guutuu oduu kanaaf ammas Birraa Amiin. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 289 fi 930 dabree jira. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaatiin du'anii ammoo 11,950 gahee jira. Tamsa'inni vaayirasichaa yeroo ammaa Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa keessatti daran hammaatee jira. Xaaliyaan keessatti guyyaa dheengaddaa qofa namoonni 627 du'anii jiru. Lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 47,020 takkaa ol akka gahee fi namoonni 4,032 ammoo du'uun ibsame. Ispeen keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 25,374 kan dabre yoo ta'u Jarman keessatti ammoo namoonni 21,652 vaayirasichaan qabamanii jiru. Dhibee vaayirasii koronaa ilaalchisee odeeffannoowwan ijoo hanga sabtiitti qindeeffannee kanneen armaan gadiiti. Iraan lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 20,610 gahuu beeksiste. Namoonni 1,556 ammoo du'uun ibsame. Ministeerri Fayyaa Indooneeshiyaa tamsa'inni vaayirasii koronaa biyyattii keessatti haala yaaddeessaa irra gahuu beeksise. Lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 450 akka gahee fi namoonni 38 ammoo du'uun ibsame. Turkiyaan tamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf qajeelfama cimaa baasuu beeksiste. Qajeelfamni haaree bahee hoteelota, reestooraantii, manneen kunuunsa manguddootaatii fi doormitarii barattootaa kan ilaallatu ta'uun ibsame.
hanga alada har'aatti lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 670 akka ga'ee fi namoonni 9 ammoo du'uun ibsame. Urduunis labsii yeroo muddamaa hojiirra oolchuu jalqabde. Tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha lammiilee biyyattii manaa akka hin baane labsite. Dhimma guddaa irraa hafuun hin danda'amneen alatti namni labsicha cabse hidhaa hanga waggaa tokkoo gahuun kan adabamu ta'uun ibsame. Labsicha hojiirra oolchuuf waraana biyyattiitiif aangoon guutuun kennamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa tamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf seera yeroo waraana hojiirra oolchuu kan jalqabe ta'uu beeksise. Hanga sabtiitti lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii jiranii 21,852 akka ga'ee fi namoonni 275 ammoo du'uun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Birraamiin. Majlisni Rayyaan kan magaalaa Awwadaayitti argamu barattoota waggaa guutuuf barsiisaa ture sagantaa walitti dhaammannaaf qopheesse milkiin xumure. Barattoonni guyyaa har'aa eebbifaman akkuma barnoota diin islaamaatiif qalbii isaanii sooraa jiran barnoota ispoortiitiinis qaama isaanii jajjabeessaa jiraachuun gabaafame. Bal'ina oduu kanaaf Bilaal Rashiid. Majlisni Rayyaan kan magaalaa Awwadaayitti argamu barattoota waggaa guutuuf barsiisaa ture sagantaa walitti dhaammannaa qopheesse milkiin xumure. Maarchi 16 bara 2020 Majlisni Rayyaan kan barsiisaa fi hunda isaan isaa Sheekh Ahmad Tawfiq muhaadaraa qopheeffate sirna miidhagaan gaggeessee jira. Sagantaa kanarrattis sheekan adda addaa dhaamsa hedduu daa'iwwanii fi barattoota Majlisa Rayyaaniif dabarsanii jiran sheekan muhaadaraa sanirraa qooda fudhatan keessaa Sheekh Abdulatiif Mattaan barsiisaa Sheekh Ahmad Tawfiq kan turan akkasumas Sheekh Hassan Ahmad Kaaf kana malees Sheekh Zakariyaa Ammee akkasumas Sheekh Ahmad Mahmad Sheekh Ahmad Kaamilii fi daa'iwwan hedduun hirmaatanii turaniim. Sagantaa addaa achirratti daawwachuu dandeenya keessaa ammoo barattoonni barnoota amantii islaamaa kan Majlisa Rayyaan tahan akkuma barnoota diiniin qalbii isaanii sooraa jiran barnoota ispoortiitiinis qaama isaanii ijaarrataa fi jabeessaa jiraachuu argineem. Leenjisaan isaanii Fandishee Khaliifaa diin isaanirraa hin baradha jabeenya qaamaa ammooniin leenjisanuun je'eem. Meegaafiif deebii waahila keenyaa waliin taasisan kana daawwadhaam. Daawwattoota keenya kabajamoo ammaan tana bakki itti argamnu magaalaa Awwadaay Majlisa Wirtuu gartee Rayyaanitti argamna. Sababaan asitti argamneefis gartee har'aan tana guyyaa eebbisaa isaaniiti jechuun barnoota waggaa kanaa xumuranii boqonnaadhaaf immoo waan baratan dalagaatti hiikuudhaaf barattoonni guyyaa itti gartee mana gara maatii isaaniitti deebi'anii waan addaa takka agarreetti gaafii deebii gochuudhaaf asitti argamna. Fandishee Khaliif jedhama maqaan isaanii. Qonni hojii keessanii maali? Qonni hojii keenyaa leenjisaa barnoota wushuuti. Ispoortii illee leenjifna. Damee ispoortii wushuu kun hedduu jira mee ta'e? Nuti barumsa keenya wushuu kun gufuu jaama. Wushuu kun gufuu jaama barumsi dameen barumsa keenya kan itti barsiifnullee Majlisa Rayyaan keessa. Namni qaba warri ammaan tana eebbifame. Ammaaf kan leenjifnee leenjii waggaa muraasaatiif kan kennineef nama 22 fi fuula duraaf inshallah nama baay'eedhaaf qopheessinee abdii qabna. Akkami goomsaanii sirri ilaaltanii? Goomsaanii baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaani yeroo dabre ati namni gartee barumsa namni islaamaa kun hedduu barachuu yeroo baay'ee hedduu dararaa ture akkam baranne waa rakkoo hedduu nu ragaa ture akka nuti illee itti baratte ani barsiisaan keeyyaleen akkasuma nama beekamu Khairuddin Hussein jaama saniif yeroo ammaan tana kana keessatti barumsa kana osoo hin taane kana walillee Majlisa Rayyaan fiildiin hundaa tokko irraa buuf jennee karoora baasnee fiildii waa hundaa akkasii madduuf godhaa jira. Maashaallah nuti illee beektaa fakkeenyummaadhaaf jecha dhiyeessinee musliimni raguu hundaanuu qophaa'aa dammaqaa ta'uu qaba. Kuni waan fakkeenya ta'uudha sochiin gartee Majlisa Rayyaan keessatti agarree ijoolleen tuni reefuun tanallee waltajjii irrattis hanga takka nu agarsiisanii jiru. Daawwattoota keenya reefuun tana agartanii jirtan. Inshaallah hordofaa jirtan tun qophii caayaa diini. Ammaan kana hojii immoo barsiisaa Khaliifaa Fandishee Khaliifaa gara fuulduraatti leenjiin kun gahee jettanii jirtan. Hayi leenjii waan dhaabbatu miti hin jalqabne malee hin xumuramuus hin dhumuus leenjiin fuula duraaf gana hangana ammaa kana caalaa itti fufuudhaaf qophiis qabnaas abdiis qabna itti jajjabaachaa deemaa jirra. Sadarkaan isaan amma ta'e bifamu kun maal jaama bilaak beeltii dhammoo keelloo dhammoo maali maqaa isaallee hedduun beeku beekte oduun dalaga malee ispoortiin dalaga wali. Mee silaa maqaan isaa maali amma sadarkaan amma ijoolleen tun ta'e bifamte maal jaamee yaamama akka afaan ispoortiiti. Okay sadarkaan isaan ammaan tana itti bifaman sadarkaa ilaan qasadii fudhatanii sadarkaa yeeloo giriin akkasitti ilaan qaantana biluu jaamee jira akkuma afaan Oromootti beekamu sanii sadarkaa biicaa sadarkaa magariisaa fi ilaan sadarkaa samaawii jaamutti fudhatanii jiran barattoonni keenya ga'umsa leenjii isaaniitiin. Bilaak beeltiin guddaan beekee jechuudha. Saniif osoo hin taane ga'umsi waggaa jalqaba waan ta'eef jalqabarra jirra waan ta'eef kan gaggeeffamaa jira. Taata inshaallah rabbi isaa jabeessu mee chaalenjiin takkaahu mallaggaan qormaanis muddachaa ture maali yeroo leenjistutti? Yeroo leenjisnu keessatti waa hedduun nu mojjaa ture namni kaayyoo isaa hogguu galmaan gahu rooban juu aduun juu caaman juu rakku waa hedduu keessa waan dabru jecha yeroon nu muddachaa wanni nu muddachaa ture akka rakkootti haalli marraas dabraa ture kuni
akkam keessaafu gaanii fi foormii guutaan hunjaaniiti waajjirri gartee gara mootummaatiin foormii guunna nama kofiyyaa harkuu fi amma sirna dabra keessatti nama kofiyyaa harkuu fi nama footoo imaamaa qabu yoo harkanii akkam namni lamaan kun maali waan jaamurraan siyaasaa wal qabseen yeroo dura kan nurra islaamofoobiyaa jennu jire tole Fandisha Khalifaati jechuun jiraattota moo barattoota moo tokko asitti ani jiraata magaalaa Wadaay dhalataa magaalaa Wadaay siisi akkasuma barataa gartee majlisa raayyaan keessa barachaa jirusi. Maashaallah quraana isaan irraa barataa ispoortii moo siif barsiisee jiru. Fiildii adda addaa walii kannaa jirra. Isaan irraa hin baradha waan isaan irraa badhu qoodin irraa hin baa kayya immoo qoodan irraa ba'an jechuunis akkasii walii dabarsaa jirra. Jazakumullahu khairan namni galatoonfattu sochii kana keessatti yoo jiraate. Namni ni galatoonfadha kan jalqaba irratti rabbii kiyya itti aanee haadha abbaa kiyya eegasiiti. Barsiisaa kiyya Khairuddin Hussein fi akkasumatti sheekha kiyya Shaamattuu fi kana jabeessaas darkaa tanaan nagee waliin geenye hojjaan galatoomaan jaan. Majlisni Sheek Abdulatif Mattaan gaggeessaa barattoota raawwate ulamaa onni dhaamsa isaanii keessatti akki jedhan hawaasni keenya shirkii irraa jajjabeessanii akka of eegan dhaamsa dabarsaniiti jiru. Gabaasa kanaaf Birraa Amiin. Majlisni Sheek Abdulatif Mattaan gaggeessaa barattoota raawwate. Torban dabre maarchi 15/2020 majlisni Sheek Abdulatif Mattaan sagantaa walitti dhaammannaa gaggeessee turuu isaa isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagantaa san irrattis itti gaafatamaan gamtaa ulamaa Harargee Bahaa Sheek Musaa Suwaalaa hawaasni shirkii irraa fagaatee tawhiida akka qabachuu qabu jabeessanii dhaamanii jiran. Kana malees Sheek Zaakir Abdulkariim barreessaan ulamaa gamtaa Harargee Bahaa ergaa armaan gadii tana dhaammatanii jiran. Ummanni muslimaa martinuu tokkummaa isaanii akka jabeeffachuu qaban akkasumas kan duraan dhimma islaamaa jechuun yaamamaa ture ammaan tana gara mana marii islaamaatti ol guddatee jira. Kanaafuu dargaggoonni keenya akkasuma hayyootaa fi manguddoonni beekumsaa fi dandeettii teessaniin mana marii islaamaa keessanitti hirmaattanii daran cimsuu qabdan jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatan. Sagantaa gaggeessaa kanarrattis barattoonni majlisa Sheek Abdulatif namoota diin isaaniitiif gumaacha olaanaa taasisan badhaasaa fi beekamtii laatanii jiran. Warra badhaafaman keessaa Haji Mahmad Jibriil khaatibaa fi imaama masjidaa yeroo dheertuuf kan turan akkasumas waayila isaanii obbo Muhammad Usmaanee takkaahuu moggaasa eessuma ja'amuun kan beekaman gameessa dinagdee isaatiin diin islaamaatiif tumsaa turan badhaasanii jiran. Kutbaan Jum'aadheen gaddaa koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffachuun beekame. Haala yeroo ammaa irratti hundaa'uudhaan kutbaan Jum'aa dabree dhimma koronaa vaayirasii irratti fuulleffachuun isaa dhagahame. Gabaasa kanaaf Mustafaa Muhammad. Kutbaan guyyaadheen gaddaa irra hedduun koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffachuun beekame. Afaanni Chaayinaa irraa ka'e kun addunyaa guutuu kan roraasee jiru yoo ta'u, aalimman keenyaas dubbiin kun isaan yaachiseeti jira. Hawaasa afaan faajee ture quraanaa fi hadiisaan tasgabbeessuuf jummaan dheengaddaa masjidoota biyya teenyaa hedduu keessatti waa'een dhukkuba xaa'uunii fi amalasaa sirriitti ibsameeti jira. Nuti salaamaa kami islaamummaadhaatiin yoo kan gaafatan taatan wanni kun dhufuuf yoonii fi nuti gaaddisa quraanaa irraa baane kun dhufa jechuudha. Quraanni gaaddisa qaba. Yoo gaaddisa quraanaa jalaa baane islaamummaa gaaddisa qabdi. Yoo gaaddisii jalaa baane dha'uun keenya dhabuudha rabbiin jechuudha. Saniif yoggaanni dhufe hoo binagaatiin marfamoonni cufaafuu gorsumanni gorfamiinsa keenya irra maal ta'uu qabaa nuti gara gartee islaamummaa amantii islaamummaadhaatiif namni islaama ta'eerra dogongora islaamummaadha simaatu dhufe jennee gara waan quraana keessa dhufe hadiisa nabii keessa dhufe خلفاء الراشدين خيسر دفه سايدا دفه يوغرسي ديبنه نم تقول لين كمان تاني ديبيچو dhaamsi aalimman keenya dabarsan akka walii galaate biyya dhukkubni kun jiru seenuu dhabuu fi kan biyya san jirus biyya sana akka hin baanee fi akkasumas rabbi irratti irkachuu qaaliqatti baqachuu faadha jaameeti jira. Itti dabaluunis zikrii ganamaa galgalaa jabeessuu rabbitti tawbanne araarama rabbirra barbaaduun akkasumas qajeelfama ogeessota fayyaatiin kenname hojiirra oolchuu akka qabnu dhaamaniiti jiru. Wanni dhufe takka
waan firraa ittisaniin qabaachuu qabdi sun kitaaba keenya keessatti sunnaa nabiyyiidhaa keessatti waa hedduu nabiyyiin alayhi salaatu salaamii nuuf dhaaman keessaa ummanni muslimaa dhukkuba kanaaf dhadhama'uu qaban rirrifatanii hizaaba malee odoo inni dhufin gugatanii jiruu fi booreessuu qabani dura rabbi irratti hirkachuu qaban waman yatawakkal ala allah fahuwa hasbuhu nama rabbi irratti hirkate rabbiin ni gayaaf ammoo rabbi irratti hirkachuun sababaa tokko tokko godhachuu naman dhoorkitu sababaan maali gara masjida gara barnoota islaamaatti deebuu namoota waa nama barsiisu bira dhufanii waan nabiyyiin keenya waan kanaaf lafa kaa'ee jira kanatti fayyadachuu Oduma kana walqabateen majlisni federaalaatis ibsa kan kanne yoo ta'u majlisni naannoo Oromiyaa ammoo gama isaatiin salaata keessatti kunuuta jabeessaa jeeti jira. Gama biraatiin ammoo gamtaan ulama Harargee Bahaa addatti ibsa miidiyaa keenyaaf kennaniin ammatti salaata jammaa fi jummaa wanti nama dhoorku hin jiru jedhan. Hawaasni keenyas rifachuu fi yaadda'uu dhiisee musiibaa tanarraa rabbitti maganfachuu akka qaban hubachiisan. Jama'aan Fajrii Ansaaraa kan magaalaa Dadaritti argamu diin isaaniitiif gumaacha guddaa taasisan. Jama'aan kun erga hundaa'ee waggaa 5 yoo ta'u guyyoota muraasa dabran waan gaarii hojjechuun isaanii dhagahame. Bal'ina oduu kanaaf Mustafaa Muhammad. Jama'aan Fajrii Ansaaraa kan magaalaa Dadaritti argamu gumaata guddaa diin isaatiif taasise. Jama'aan Fajrii Ansaaraa kun eega hundaa'ee waggaa 5 yoo ta'u ji'oota lamaan dabran kana keessa dalagaa maashaa Allah nama jechisiisu hojjechuun isaanii gabaafame. Jilli daawaa fi iyyaafannoo kan Sheek Amiin Ibrootiin durfamu waan jama'aan kun hojjete daawwachuun dargaggoota kanaaf daawaa fi du'aa illee godhaniiti jiran. Kaayyoon Jama'aa Fajrii Ansaaraa qabeenyaa fi beekumsa isaanii walitti fidanii diin kaddamuu akka ta'e nuuf himaniiti jiran. Mul'anni jama'aa kanaa fagoo yoo ta'u ammatti wanni isaan dalagan masjida 11 fi mana daa'ii fi aalimmanii jaaraniiti jiran. Fedhiin isaanii hawaasni muslimaa diin isaa baratuuf haala mijeessuu akka ta'ee fi ulamaa teenyaaf kabajaa malu gonfachiisuu akka ta'e mirkaneessan. Inshaallah gama fuulduraatti hojii isaanii bal'inaan kan isin daawwachiifnu ta'a. Markazni Ashaabul Yamiin marsaa 7ffaaf barattoota hifzii Qur'aanaatiin eebbisiiseeti jira. Markazichi barattoota shamaraa 5 fi barattoota dhiiraa 16 walumatti barattoota 21 hifzii Qur'aanaatiin akka eebbifaman barsiisaan isaanii Ustaaz Muhammad Abdiinuuf himaniiti jiru. Bal'ina oduu kanaaf Abdul Jawaad Ibrahim. مركزني أصحاب اليمين مرسى تربفاداف برتوت حفظي قرآناتين أي بيسي غيار رانتنا مارتي ديدامي لما بركم لما في ديدامي مركزني أصحاب اليمين مرسى تربفاداف برتوت ديدامي تك حفظي قرآناتين أي بيسي تجرا شمرن شنيفي برتوت العراق رجا حفظي قرآناتين أرانتنا كأي بيسي جرو برسيساني ساني أستاذ محمد أبدي نوفيف ساني برنا خلين أي بيسو ديمو برتوني ورين شهادة فلتي أسرع كيفو ديمو لما العراق رجا في دلا نمشن ولينما ديدمي تكججو أستاذ محمد أبديتي ست دبلودان براتوتا ساخيسا نم عبد الجواد محمد سراج دامو أكانا كدين كسيفتو في بكا قدا كيساف قبولين وفي ميتي جرا سببني براتا خان أكانا جايف صفتو فيس شرطي قرانا بيغيتي في أماني ولانتما قرانا إساقلي أكا حفظي قرانا جلقا في أكا رمانغا دي خانتي إفسنو فلاتي تجرا براتوتا غيغيسا نمين أكانا كان باية دين كسيفتو نجرا مكان إسا عبد الجواد يخاوه جوادي سراج أحمد جرامة وننين يعني هدو باي يسدين كسي فدله نما جايبا تره غافا درا قرآن خناي أصو حفظي نقولي معلوم ما نفسي خلنا قالوا كأبا أصو نانقل أن حفظي قالوا إنك أبو جاء اتيادا تره خنا ربي وجين غافي ربي سايا ربي خيّج ربي قرده معلوم ما حفظي خنا قرسيستي منا ما اللي نا قرسيستو مالي أنا كانت التنسيان وجيجو خنا ربي خلاصك إبلي في منا ما نقرسيسه yeroo inni agarsiisu yeroo lammaffaa naaf taatu malee takkatti hin qoofne jee lammaffaa mas rabbii kadhate akkasuma lammaffaa rabbiin agarsiisee hifziin tunnaaf khayrii qabdii jee gara hifziidhaa seene kanaafuu nama maalummaan quraanaa tun dura galteef
ta'uu isaatii wajjin kanaan baay'ee na dinqisiifachiifadhaan akka kiyyaatti. Markazni Ashaabul Yamiin guyyaa har'aan tana barattoota addaa namoota jaha ijaazaa jazariillee akka eebbisee jiruu fi ijaazaallee akka isaaniif kenne nuuf ibseeti jira. Kana malees Ustaaz Muhammad Abdiitiif barachuu barsiisuutu caala jennee gaafii isaaf dhiyeessineen barsiisuun barachuu caalaa akka ulfaatu nuuf himeeti jira. Sababaan isaatis wayitaan barachaa turetti haqni nan tiifadhu kanuma barsiisaan kiyyan ajaje qofa. Yeroo ammaan tanaa garuu haqa hedduun narraa eeggama. Akkamittiin quraana sirriif barsiisa. Amaloota barattoota adda addaa akkamittiin danda'a. Kanneen armaan gadii dabaluudhaan nuuf himeeti jira. Garaagarummaan barsiisuu fi baratu hedduu jirtu barachuu ogummaa fi yennuu waliin irraa barbaachisu haqa tokko malee narratti hin jiran. Fakkeenyaaf haqa sheekha kiyyaa guuturraa guututti fudhee hordofee jala deemuu qofa wanni irra jiru jechuu gaafaan baradhu mataa kiyyaaf jechuu. Garuu ammoo ogummaa fi barsiisuudha namni si dhufu kun akka nama laga tokkorra taa'uuti laga kana waan adda addaatti dhufee irraa dhuga waan ta'eef nama amallisaa gosa amalli xiqqaatu jira amaali jira quraanii dhibuu jira kanaaf hedduu yeroon baratuu kiyyaarraa yeroon barsiisuudha hedduu akka irra ulfaattu kanaatu na biratti beekama jechuudha. Sagantaa har'aa kanarratti barattootaaf badhaasni kan laatame yoo ta'u sheekonninis fadaa'ila quraanaatii fi dhimma quraanaarraa daawaa adda addaatii fi yaadachiisa gaarii gaggeessaniiti jiran. Ustaaz Muhammad Abdiitis barattoota quraana haffazaniif akka waliigalaatti dhaamsa kana dabarfataniiti jiran. Barattoonni quraana haffazan wanti isaan qabatanii jiran kalaama rabbii ta'uu beekanii imaanaa guddoo harka isaanii galfachuu amananii olaantummaa guddaa akka jiran beekanii sadarkaan isaanii guddoo ta'uu hubatanii quraana akka tiifatan barachuu qofa osoo hin ta'in to'achuu irrattis akka jabaatan akkasuma quraanatti illee akka dalaguu qaban nuuf ibseeti jira. Dhaamsiniin obboleeyyan kiyyaa warra rabbiin carraa bareedaa quraana haffazuudhaa kanneef kanneen dhaamotaa kiyya irraa eegalee jechuudha. Quraana haffazuu jechuun maasha Allah waan hedduu bareedaadha rabbiin namaaf fedhee namaan filu malee hin ta'u kun waan ta'uu miti. Kuni wanni jechuu barbaade quraana jechuun kun amaanaa guddaadha. Namni quraana haffazuu jechuun mataa addunyaa tanaati jechuu ni dandeenya. Islaamaaf jechuudha mataadha. Maaliif jennaan amaanaa rabbii guddaa kana qoma qabatee deemu jiran. Kana waan ta'eef takkaffaa irratti wanni nama silaa quraana qara'uu irraa barbaachisu hedduu rabbi wajjin hiriiroo guddaa qabaachuudha qaba. Quraana kana haala isaa ittiin tolfatee bareeffatee ittiin deemuu qaba. Of gubbaattiin quraana deemuu qaba yeroo hundaa'u ittiin dalaguu fi isaan dhaabbatuu fi waa hedduu haqa hedduudhaa jira. Kana amaanaa guddaadhaatu sirra jira. Quraana haffazuu jechuun akka jedhe Abdullah ibn Mas'uud illeen quraana haffazuu jechuun labsii isaa haffazuudhaa miti jedhe. Quraana haffazuu jechuun maalummaa isaa beeytee haffaztee jechuudha. Kanaan deemuudha malee haqa isaa guuttee fi labsii qofa haffazuun waan hedduu ulfaatuu sii miti humaatii miti kan eeggamu haqa quraanaa eeggatuudhaatutu kan haffazee kana eeggatutu akkaan jabaata. Abdullah ibn Mas'uud radiyallahu anhu waan akkana jeef jecha kanaaf amaanaa guddoo tana jechuu firra fuutee deemu jirtaanii kanaaf rabbi na gargaari jechaa deemuu qabna. Kanaafuu hedduu isaan dilii silaa namni biraa irraan eegganni irraa illee eeggachuudha qabaa jedhan namni quraana haffase tokko. Kanaaf rabbi isin haa gargaaru amaanaa guddoon deemuu jirraa irra nu haatiis warra eeggatee fi hin xabu rabbi nu haa godhu handhaamsiin dhaamuuf hedduu isin nama hundarraa olii akkasitti beeknee quraana kabajnee haqasaa kannee fi deemuu qabnaa hanja. Gamtaan ulamaa'ee kan Saawud Arabiyaa haala yeroo ilaalchisuun ibsa ejjennoo baasan. Ibsi ejjennoo kun qabxii 7 kan of keessaa qabu ta'uun dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kanaaf Bilaal Rashiid. Gamtaan olaanaa ulamaa'ii Saawudii Arabiyaa dhimma faca'uu fi babal'achuu dhukkuba koronaa vaayirasii irratti magaalaa Riyaaditti ibsa qabxii ejjennoo 7 jalaa qabu kanneem. Ibsinis salaata jummaa dhaabuu, salaata jam'aa dhaabuu, masgiida cufuu, azaana keessatti manatti salaataa jechuun beeksisuu, mana dhiqaa reefkaa kan masjiidaa cufuu dhabuu, salaata nama du'e irratti salaatamuu, masgiida keessatti osoo hin ta'in qabrii irratti salaatuu, nama kana faalleessee ammoo tarkaanfii olaantummaa seeraa irratti fudhachuuf ni dirqamna jeem. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya kan yeroo kanaaf qabanneetiin isiniif dhiyaanne kanan gammaa kana turanii sagantaaleewwan keenya kan itti aanan coba surrii wajjin turtii gaarii isiniin jenna sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Gamanaa gamasii waan dhageenyeef agar kan dubbisneef mirkaneeffate kan gabaastonni keenya bakka adda addaarraa nuun gahan qindeeffannee qarqafannee istiidiyoo ol seennee tajaajila. TV irraa caqasa gamanaa gamasii. Keeninaan oomisheen biyya naa fayyisee. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbifamee waan dagannee yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame.
Cophaa surrii. Cophaa surrii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Yeroo sadii jiraachuun ifeetaa? Tole obsaan caqasi. Addunyaa tanarratti yeroon sadii huma. Kaleessaa ammaan dura dabre, arra kan keessa jirru, boruu fuulduratti kan itti deemnu. Guyyoota sadeen kanarratti jiraachuu fi mul'achuu ni dandeenya. Kaleessa hin turree hin dhalannee akkamitti yoo jettee dhugaadha. Osoo hin dhalatin jiraachuun hin mijaa'u. Garuu eega fedhii rabbiitiin dachii tanarratti argamne yaadaan duubatti deebinee jiruu dabarteerraa waa barachuu, waan ammaan duraarraa bu'aa buufachuun numa danda'ama. Gola seenaa keessa seennee galmee dabarte gara gaggalchinee yoo qo'anne, suuta obsaan yoo qoranne, laafinaa fi cimina warra nun duraarraa muuxannoo jabduu guduunfanna. Akkanaan egaa kan kaleessarraa bu'aa buufannu. Arra jiraachuuf ammoo guyyaan siif kenname arra ta'uu qalbifattee, waan hojjechuu qabdu keessatti talisummaa lakkiftee, baallamaan if sossobuu dhiistee, waan dalaguu qabdu ammuma yoo raawwatte nama milkaawaa ta'uu ni dandeessa. Boru kee godhachuu yoo feete immoo hojii jajjabduu fardii taate tan hawaasa fayyaddu, tan ummata jijjiiruu dandeessu filattee xiyyeeffannaadhaan dalaguu qabda. Boru jiraachuun kee shakkiidha. Qaamaan duniyaa tanarraa yoo deemtees hojii gaarii yoo qabaatte dalagaadhaan numa jiraatta. Wixinee yaada bilchaataa of keessaa qabu yoo jalqabde waa hillan kee boruu ni xumuru. Xurree khayrii baastee karaa akhiraa yoo deemte daandii keessan irra namni imalu hedduudha. Ati har'aan tana yeroo ta'e qaalii sirnaan itti fayyadamtee muuxannoo kaleessa kitaabarraa dubbistee fi mudannoo ammaan tana imala kee keessatti qunnamte walitti qindeessitee hanga humna teetii diinkeetiif yoo waa gumaachite taaziyaan teetilleen guyyaa gaddaa osoo hin tahin guyyaa barnootaa dhalootaaf taati. Haala kanaan yeroo sadeenittuu fayyadamuu ni dandeenya. Osoo hin dhalatin eega dhalannee jireenya dachii gubbaa eega fixnee boodas yaadni keenya numa jiraata. Obboleeyyan kiyya qaalii dubbii yeroo tana ogguu kaasnu yaada falmii lamaatu dhiyaata. Murni manguddootaa arraba laaleeffachuun kaleessa faarsu. Dura feenurraa dhiisa. Namni ammaan tanaa faayidaan qabu. Haayii ijoollee si'ana jechuudhaan waan hanqina ijoolleen ammaanii qabdi ja'anii yaadan waa hedduu tarreessu. Tuutti dargaggoota ammoo manguddoota koomachuudhaan yeroo keessa jiran kana dhaadheessu. Nama durii hundaa'uu ummata hedduu waan hubannetti tilmaamu. Hojii dabarte osoo hin madaalle miiraan murtii kennu. Maalummaa kaleessaa osoo hubatin arraa wajjiin wal dorgomsiisuuf yaalu. Ilaalchi dogongoraa kun garee lameen birattuu haalaan dagaagu jira. Silaa dhaloonni lameenuu jechuun warri dur dhaadheessuu fi arra faarsu osoo waliif galanii, wal beekanii waliif beekan, wal dandayanii wal jala yaa'an, wal dhagayanii walirraa baratan, waan qaban kaaniif kennanii, tan dhaban immoo walirraa fudhatan, rakkoon amma harkaanuu qabdu tun fedhii rabbiitiin furmaatanii argatti. Kana malees dhaloota baruufillee waan gaarii lafa keenya. Gaddaa fi hiraara osoo hin tahin qaroominaa fi badhaadhina isaan dhaalchisna. Karaa duniyaa fi akhiratti ittiin qanani'an isaan barsiisna. Qalbii cabaa fi wal dhaba osoo hin tahin wal amantii fi tokkummaan onnatanii firii gaarii akka muratan isaan leenjifna. Dirqamni dhaloota ammaa lama. Inni tokko toltuu kaleessa dalagamtee nutti as dabarte kunuunsuu, dogongorri duraan uumame yoo jiraate sirreessuudha. Inni lammaffaa labata hegereetiif karaa mijjeessuu, xurree sunnaa tattaraaruudha. Kana malees imaanaa abbootiin teenya nukkannaan tiisinee obboleeyyan keenya boruu dhufanitti ulfinaan dabarsuudha. Anaa fi isinillee dhaloota dirqama ifii bahu nu haa taasisu, torbaan nagayaa waliin nu haa deebisu. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ooh.